السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هرتو تخيني خان أسين داوتن بوتو ما كيسنو بك جرتنت نجاي فيا كابتني إسني جتا أكو بيا كموجا أرانتنا كوبي أداتك كابنت إسني ديان نجرا كوبي إنتينيا تأكل يخرج تنتاتي أكو بيا كموجا جديدي في مختار يمن الرخاني غرب يساني أوروميا بيجتينيا وفانيتي جران جتشورا خنافجا يوتيوبرو تخيني في مسو تخيني بيا كما خناف سجنتا سيمنا ثانية جورا بقنا جيان دفتن خنجو سجنتا أرانت نجارتي إساني في قبة سودافي أركم نيجو يوربي خينيان تاتي جديد في مختار وبن كبر أكو بيتنجا دعوة تونخي نتي يرو أدا توري أنس بيجي خسان توري إسحاق اللي جمان تورا ناقو بن كبر وان تيب جتة أرانتنا سيمنا أجايباتين دري دواتي إساني في كل ديم جديد بالبلان يامت الجرا سجنتاك أبسيسات الجرا جورا أكلوا في جوارنتا أنس إذا درت قبائي قبي أجايبا قبي سه إنسان غلاف قبي تيا تمرة تنجرا أما mana keekaa tinjira jechuudha hanga xumura sagantaa nyaata nufaana tura simannaan teenya maal akka fakkaatu hawwalee ilaalu ta'a. Ega amma dhufnee jira kunoo mana keekaa teeknika nyaas bifa kanaan qophaa'ee kan eegu jirudha kanaafuu gaa sagantaan teenya amma keeka fuunee akkasuma waan barbaachisu meeshota ittiin miidhagsan hundagaa kan dhufaana tura deemnee walitti fuunu ta'a jechuudha kanaafuu hanga kanaaf gaa ganaa deemnee bakka ilillii waan adda addaa akkaataatti qophii isaa gaggeessinu hundaa'u banuu barbaachisuun Gana, karena muda kulo kekas di pekalan, sungai itu juga, opin tenaga, kearaan tanah, simanda jadi di Mukhtar, karena hal umur sekitar jati, nufan terus di jenah, welcome. Ega, dawat itu kayaknya kan dawat cajertan, amma kuno taski, udah nega, biar kayaknya kuno, segala gar, biar motor amatan lubusani, amma الجنة ده برفنا بيتا سمون جدا يا خالد نجار وركش جدا مالب جناني ما نتي يسوس كركر وباخر توس كركر أكون نبانو جالو جوس أكسي أما كنو كيكا فوني منا كيكارا ديبا جرا أكبر كتنجا أما تيكو بودا غارا منا كينيا كوبين تيجا أكبر تيكو فتي جرا جاتو خنافو أرانتا ده كوبين سيمنان جورلة تيجا توبروتا في مسوتا كينيا خان بيا يمن لبورا والجالن أكسمت اللي هوجي ببريدا هوجي جاتيستورن هوجي جاتيستيرن هوجي توبستا عنجا تجارا إن شاء الله غير دورات تيجون إساني سمنا أجايبات خان قدو داف ديم إن شاء الله أرانتنا خنافو نفانا ترى هنگا هوبي كينيا أمره نجيان ورقة كيسنتي نفانا ترتين هذا تسنين جنا welcome. Jadi tertesjira arraga akuno kopi jadi takana fakati dio wahe isa hidamera isini dubane turre arrantana kuno kopi ajaib arra jira gammachu sati isinis bagaisu barbanne halumanan anafi ajmalis wajibra inni sakasatti arrantana marra tirmate jira akkasumatti arrantana dimba gammachu ratti wal yudurana isini ja amma salamta isini ju ajmal akkumatti fujira dageefadana isini tagalatama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردت تدخل يا خان كيسان على دعوتنا. وانتم ما كيسان. نجي قبلني اسمي جا. أرجع أكو بكم قبل أدا كابنتي إهانة جرا. قبل جا أكو بكم سمنا جديد في مختار جتورا. بيجمن رخاتي جولن تري غرق بيساني زيارة دا. كفن جتو. خنا نتو أكم جنتي أكم تاريخ قبل أكم نو إفرت مرتسني سكتا أكنا مريض. يورب بيجي إسرائيل موجود خان دعوة تا سكتا سمنا خان إسرائيل كوبيسني welcome جنني جن بقى رفتن لجان تبرد خينيا وروتا هواس خان تجاجلودان بيكما
biyya Yaman biyya maqaa keessanii yuutuubaroonni Yaman farastii irratti argaman jechuudha. Kanaaf gaa arra ziyaaraa biyya dhufan biyya ogaa dhufanis wanta akkatti isaanii dhaamu akka warroota astura yuutuubaroota Yaman irraa biyyatti galanii qilee bishaan fuudhatan akka ta'an warri amma dhufe kunis akka waan boonsa biyya keessatti hawaasa yoom sango baarra barra istaayilii irree isaa irratti simachuu deemnu akka warra amma bara 2020 bara 2020 takka deemi lama sana osoo hin taane har'a akka warra Awurooppaanotaatti alabbaanee simannaa isaa goonee jirra. Kunu waan haaree takka innis akkasumatti hojii haaree anas bahuu qabnaan isin jira. Kanaaf gaa haa dhufani haatee bareedde jennaan karaa kaa dhufaa jirti. Biyya namaatti yeroo ture sanitti isa biyya keessatti haalli mijaa'aadha. Dubartii hundi lafa guutu maal kaameeraa waa hunda baruudhaaf. Firiidha jechuu turre beela. Bishaan biyya galee akkanatti dalagaa. Amma takka geessee jirte galgumte. Anu amma ta'a biyya akka gaafa sirra gadhiistee waliin garree. Kanaafuu nutis duraan nama komachuu turre. Arrammoo komatamoo taanee jirra jechuudha. Kanaaf warra dhufu kanas ka. Akka kan akka taane. Kanaafuu dirqama waan bareedu duras bahuuf deema jedhi nuti kan ammaan tana afaaniin jenneen isa hamilee jenna akka inni waan kanarra caalloos bahuuf dubbanne malee jedhi waan bareedu as baachaa turellee akkasumatti immas jira. Akkasi daawwattoota wantoota keenya arraan tana kunoo dhimmi kana fakkaata walumaa galatti arra gammachuudha walumaa galatti alhamdulillah inni keessa jirti raanis keessa jirti isaan gisee harkina irra gammannaa jechuudha kanarra. Kanaafuu hanga xumura sagantaa nyaatti nu faana turaan affeerra. Egaa jadi tuubiin dhufee jira amma olma seenuu qofa. Kanaafuu simannaa isaatiif nu wajjin ija banadhaatiiti akkaratti firraa banaatiiti eegaa isin jenna hanga xumura nyaatti nu faana turaan. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu gaa jadiid nagaan dhufeet jira. Kottu bakka kana koo. Egaa daawwattoota keenya jadiid kunoo akkuma argaa jirtan gaa dhufee nagaan alhamdulillah simannaa nuti isaaf qopheessines kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf nuti jadiidii fi Mukhtaar biyyarraa dhufu isaaniiti biyya dhufu isaaniiti kan quba qabnu akkasuma ammallee walumaanii isaaniif qopheessine qophii tana garuu biraan agarree Mukhtaar biraan agarree maaliif sangaa fi gara isaatti deebisna walumaan dhufanii seeyanii sababatti Mukhtaar bakka itti dhiisee fi bakka inni kaayee isa gaafannaa jechuudha. Kanaafuu nu faana tura mee jadiid baga nagaan dhuftee dursa mee saahibni kee Mukhtaariin isa keessa bakka itti dhiifte nuuf himu. Duraan dursee galatooma akka simachuu keessaniif galatooma isin jaa warri asirratti argamtan hundinuu galatooma ulfaadhaa isin jaa Mukhtaaris gaa isinitti hin himne biyyuma isaanii dhiisee dhufe maaliif hajaa qaba hajaa saniif ni galaafe anis as guyyaa lama qofa bulee deeme waan ta'eef saniif gad deebi'e isinis tanumaaftanii gidduu dafii kootu naan jettanii diradhaatti ichin ilaangeetti hin bu'ini diradhaa gakkootaa naan jettanii dhufe. Kanuma malee wanni biraa takkan jirtu hajumaaf na biraa fi Mukhtaaris. Egaa daawwattoota keenya kunoo sababnis kana Mukhtaaris inshallah yeroo biyyee simannaa isaatis qophatti kan goonuuf ta'a jechuudha. Duraan jadiidii fi Mukhtaar waliin jiran jennee turre garuu haajaan addaan bista gaa akkuma beekamu amata 10 biyya namaa ture innis waan ta'eef warri isaaniitis karaarra bahanii isa eegaa waan jiraniif biyya tan as Harargee keessa turuu waan hin barbaachisniif gaa geesseeti arsii geessee biyya isaanii geesseeti kan dhufe. Kanaafuu jadii isaas hoggaanni gad dhufee simannaa inshallah qophii tanarra bareedu qopheessine isa simannu ta'a jechuudha. Kanaafuu baga nagaan dhuftee welcome jenneen jirra jadiidini isinis baga nagaan nu eedan. Egaa mee jadiid baga nagaan dhuftee mee akkamitti simattu ba'a jadiid? Obboleessi keenya jadiid keenya yuutuubaraasii waan hedduu sooshaal miidiyaadhaafis godhee jira karaa biyyattii isaatti dhufuudhaaf gammachuu guddaa isaa qabna. Gammachuun teenya hangana inneen ibsannu gammachuun teenya tanumaan irraa baana jechuudha. Okay, mee atoo maal dhagaa?
جديد كينيا بقى نجي عن نفتي بيتي بقى ربي سينجين جان بقى ربي سنجيتان 100 يوم بقى نجي عن نفتين egaa khatti aanu yuutuubara feemasa jechuudha xiqqaa tokko gana guddachuudhaaf deema mee maal jettan akkasii har'aan tana gammachuu guddaadha qabna takkaffaa irratti hidhaa bahuudhaaf alhamdulillah jenna jabuutii keessatti hidhaadha ture ammaan tana muktaar diredhaatti isa eegaa ture ammaan tana garuu muktaar illee isa dhufe hajaadhaaf dhimmaaf akkasitti amma adda baanii garuu nuti isaan lamaan waliin eegaa turre inni simanna jenneeti alhamdulillah egaa kun amma nagee qabaa kun bareedaan nu dhufe akkasuma wallee aboosaa bira goree kanatti qaamaraan dhiitee achii gadhiistee isaa akka duraan adaadaa isaa jechuudha akka duraan nuti ta'ee miti namni mana hidhaatii beeni gurraachamaa maal ta'a kun hojii jiruma gurraacha kana dhufe alhamdulillah jenna akkasumatti har'aan tana gammachuu isaatiif hedduu guddaa takka galatoomne isinis asumaanii warreen daawwattoota isaa jadiituuf jalatti isa hordofaa turtan baga gammadanii isinin jaa galatooma. egaa mee dhaamsi qabdu ni jira gara daawwattoota keetiif jechuun ni jiranii baga laalake hin taa'in dhaabbachuun barqixaadha isaati. Nagaan bee jira kun egaa dhaabbadhee haasa'u hiyyata kan dhageenyaan gaammaatti ni jira daawwattoota keenya bakkuma hundarrattuu ni jirra isinin jaa du'aa teessan namni qabu maatii miti inshaallah rabbiin rakkoo san hunda keessaa nu baasee as geenyee jirra biyyattiyyattis galee haadha kootis harkee abbaa kiyyaas maatii koo saayibban kiyya hunda harkeetiin jira biyyattiyaas laalee dhungadhee jira biyyattiyyaatis akkasii nagaa alhamdulillah salaam alaikum. Egaa daawwattoota keenya kan biyya keessaa fi alaaf nu daawwatan qophiin teenya tana fakkaata amma sagantaan gara keekaa muruudhaatti kan deemnudha nu faana turaa isin jedha. Welcome,